Nagaan Waaqayyo Abbaa kan ilma isaa kan hafuura qulqulluu isiniif jireenya keessaniif haa ta'u. Jaallatamoo buloota koo hafuuraa waldaa Yesuus hundaa danda'a keessatti kan argamtan hundumti keessan nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'uun isiniin jechuu jaalladha. Waaqayyo gooftaan maccaa anas iddoon jirutti isinis golaaf iddoo jirtan hundumaatti isin eegee gargaarsi Waaqayyo nuuf baay'ate akka kanatti walii wajjin hin dubbii Waaqayyo dhaga'uudhaaf carraa akkasii kana kan nuu kenne ulfinni guddaan kan isaa haa ta'u. Gooftaan nu gargaaree gargaarsa isaatiin guyyaa har'aa kana geenyeerra. Egaa guyyaan har'aa kun nu bira guyyaa ayyaana Irreechaa isa jedhamuudhaan xiqqoo magaalaan keenya qawwitiidha. Ho'aadha jechuu barbaadetanii. Mee waa'ee Irreechaa kana maal jettu isin? Hubannaan isin waa'ee Irreechaa kanaaf qabdan maal fakkaata? Warri kaan sirrii dheettuu, warri kaan immoo sirrii miti jechuu dandeessu. Mee macaafni qulqulluun immoo maal jedha waa'ee irreeffachuu, waa'ee lagatti muka jalatti irreeffachuu kana jettanii beektu, yaaddanii beektu. Dheengadda kalees tarii warri intina koo taatan yookaan warri peejii koo argitu natti fakkaata. Waan tokkon jedhe macaafa qulqulluu dubbifadhaa. Kiristaanonni irreecha deemtan macaafa qulqulluu keessaa kutaa akkasii dubbifadhaa. Isaayyaas boqonnaa 1:29 postote baay'ee kan isin ajaa'ibu. Koomentiin barreeffame baay'ee isaa argitaniitu hunda'uun tokko diileetiin godhe. Tokko maal jedha? Yoo ati mootummaa Waaqayyoo galtee seexaniyyuu jannata hin galaa, akkamittiin aadaa Oromootti buutaa jedhe. Macaafa qulqulluu dubbifadhaa jedhe malee ani waa'ee aadaatti bu'uu bira hin geenyen ture. Garuu macaafni qulqulluun kutaan ani caqase maal akka inni jedhu dhaqeen dubbifannee inni mootummaa Waaqayyootti hin galtudha kallattii dhumu. Dhaloota akkasii keessa irra isinii galee mootummaa Waaqayyootti kan nama galchu maal akka ta'ee fi mootummaa Waaqayyoo kan nama hin galchine maal akka ta'e dhaloota addaan hin baafanne keessa jirra. Soo maal jedha kutichi dhattanii dubbisanitti baay'een keessan laaltaniittu peejii koo irratti waan baay'ee haasa'a. Isa keessan galu garuu waan hundumaaf hubannaa godhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha yeroo kana. Waaqayyo isin eebbisu, nagaan keessan Kiristoos Yesuusiin guutuu haa ta'uun isiniin jechuu jaalladha. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisetan isaa booda Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanneetu barumsa keenya guyyaa irraa itti fufna jechuudha. Mee Waaqayyoo gooftaan maccaa akka nutti dubbatu, gargaarsi Waaqayyoo akka nuu baay'atu, Waaqayyoo gara keenya goree mirga keenya akka qabu yeroo ulfaataa kana keessa Waaqayyoo ogummaadhaan hubannaadhaan akka nu dabarsu Waaqayyoon gooftaa isa Waaqa lafa uume Waaqayyoon kadhanna. Sagalee Waaqayyoo waan gochuuf siif ta'u sittan agarsiisaa, karaa irraa deemuuf siif ta'u sin barsiisaa jedha. Kanaaf yoo Waaqayyo karaa irra deemuun nuuf ta'u, waan gochuun nuuf ta'u nu hubachiisee nu barsiise malee ulfaataadha jechuu barbaadetanii obboloota koo. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa macaafa Daani'el boqonnaa 1:12 akkas jedha. Mee wanta nyaannu biqiltuu garaagaraa wanta dhugnus bishaan nuuf haa kennan. Atis guyyaa 10 nuyi garboota kee irratti ilaali. Bifni keenya bifa dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii wajjin si duratti haa ilaalamu. Erga kana argitee booddee nuun garboota kee akkuma sitti tole hin goota. Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf beekumsa caafataa fi ogummaa hundumaa fi hubannaa isaaniif kenne. Daani'el immoo mul'ataa fi abjuu hiikuuf kennaa argatee barri isaan itti haa dhiyaataniif mootichi mureef geenyan hangafni hojjetootaa warra xu'aashii. Kutaan kun dhaqxanii dubbifamachuu dandeessu. Sagaleen kun Waaqayyo gooftaan maccaa sagalee kana hafuura isaatiin isiniif hiiku. Garuu maal jedhe? Daani'el hafuura hundumaarra caalu qaba. Hafuura addaa qaba. Hafuurri addaa kun addumaan gara kutannoo qaba. Daani'el garaa kuteessa Waaqayyo waaqeffachuuf gara kuteessa ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo jiraachuuf gara kuteessa ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Gara kuteessa maaliif jennaan waan namni godhurraa waan namoonni baay'een godhan
faayidaa naaf haa qabaatu yoo ta'es hin qabu yoo ta'es ani irraa bilisa waaqayyoof ani garaan koo murataadha jedheetu garaan isaa murataadha naani kiristaana garaa murata kiristaana garaan isaa murama jechuudha waaqayyo baay'ee isa gargaara baay'ee caalee argama namni akkasii nama garaan isaa bocama nama gamaaf gamanatti garaan isaa urgufamu nama murtoo hin qabne ulfaataadha namni akkasii jechuudha kanaaf Daani'eel nyaata mootii nyaata dhugaatii warra mootii dhugaatii warra kaanitti of hin xureessu nuyi bishaani kan nu dhunnu nyaannu immoo nyaata biqiloota garaagaraati jedhe caalleeti immoo argamnaa jedhe guyyaa 10 nuu kennaa hin caalladhanii guyyaa 10 booddee coomanii caalanii guddatanii ulfaatanii kabaja argatanii argaman kanaaf garaa murachuun gara murteessa ta'uun waaqayyo wajjin nama jiraachisa garaa muramaa qabaachuun immoo caalchiseetu nama argamsiisa garaa muramaa qabaachuun immoo namoota hundumaa caalatti beekumsa macaafaa hubannaa ogummaadha mul'ataadha abjuu hiikoodha kennaa kanatu isaaniif kenname namoonni yeroo baay'ee waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf garaa muramaa waan hin qabneef waaqayyo kennaas ittiin kennu caalaniis hin argamanii hubannaaf ogummaas argachuun isaanii rakkisaadha namoota garaan isaanii garaa muratanii waaqayyo duukaa namoonni jiran kanaaf waaqayyo garaa muramaa nuuf haa kennu kanaaf kiristaanonni baay'een isaanii tajaajiltoota waldaa kiristaanaati dhaqanii immoo bakka kana dhaqanii kanoof waan garaagaraa godhan jiru tokkummaa Oromoo aadaa Oromoo baay'een deeggara wiineriidhaan deeggaraadha Oromoodha aadaa sanan jaaladha garuu waan tokko hin jedhe bakka kiristaanni dhaabbachuuf malaa dhaabbachuutu nurra jira yeroo hundumaa masmara irratti argamu nurra jiru irratti argamu masmara irratti argamu nurra jiru irratti argamu hin qabu jechuudha inni kun aadaa moo amantiidha maaltu lafa sara jira isa jedhu ofii kootti riiserchiin irratti hojjedhe waan qabuuf isa mata duree bal'aa qaban an dhaqee ilaaleera gaafa irreechaa utuu hin taane iddicha dhaqee ilaaleera iddichi iddoo qalma haarsaa itti dhiyeessan qaba iddoo dhiigni itti faca'u qaba iddoo hixaanni naannee itti aaru qaba soo intinidha aamlikoon jira aamlikoon waaqa tolfamaa bachitti aarfamu dhibba keessaa dhibba baay'ine yaayyuut jira kanaaf walitti qabama Oromoo nan jaaladhanii kanaaf namoonni tokko tokko hubannaan isaanii fagoo miti isinii galee tajaajila waldaa irraa utuu taa'iluu dhaqee iddoo akkasiitti of dhidhiitaa olee dhufee iddoo aarsaa keenyas dhidhiita namoonni baay'een rakkanne keessumaa waldaa lafarraa kana nuyi warri geggeessinu rakkanne dhaqee dhiichisaa kaa'ulee fudhatee sirbaa oola dhufees waldaa keessaa sirbuu barbaada kana hundumaa waa'ee irreechatti fanaasa'e nagaan waaqayyo abbaa kan ilmaa kana furu qulqulluu isiniif haa ta'u sagalee waaqayyo gooftaa maccaa kan inni dubbatu isin ijoollee koo hin taatu ani immoo abbaa keessan nan ta'a isin gidduus nan deebi'e abbaan keenya tokkicha innis waaqayyo isa jiraataadha waaqayyoon hin kadhanna abbaa keenya mootii waaqaaf lafaa mootii barabbaraan jiraatu qulqulloota aangoo qabeessa ilma waaqayyo aangoo du'aa kan urreessite luusiferiif ergamaa seexanaa harkaa jawwicha harkaa mirga kan fuute gooftaa waaqaaf lafaa furtuun jireenya bara baraa si harkaa kan gale karaa kee jireenya kan arganne balballi ittiin jireenyatti ol galle sidha maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa ulfaatu karaan ittiin jireenyatti ol galan tokkichuma innis Yesuus Kiristoos golgaan mana qulqullummaa gaafa Addaamii fi Hewaan cubbuu hojjetanii achumaan immoo gadi baafaman gadi oofaman waaqayyo balbala kana naa cufa jedhee kirubeeliin suraafel balbalarra dhaabee billaa gaggaragaluun cufe inni gaafa cufame waggoota hedduu booddee gaafa Yesuus Kiristoos golgaan mana qulqullummaa olii amma gadi kan tarsa'e gaafa Addaamii fi Hewaan cubbuu hojjetanii gabbaafaman kan cufame afuura isa dhumaa kennuu Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'uu Yesuusin afuura dhumaa inni fannoo irratti baafateen olii amma gadi tarsa'e kanaaf nu yeroo hundumaa gaafa fuula waaqayyootti dhiyaannu karaa golgaa isa tarsa'e dhaabbanna amiin jedha para Daniel Vanus Sakadijato Sanashimbo Wilvali Biliwi Tardata Namagota Janamashin Jesus Christos Jiratala Hallelujah karaa golgaa tarsa'e dhaabbannabu golgaan nu golguun jiru fuula waaqayyo maaliif ennaa karaa Yesuus golgaa tarsa'e golgaa karaa Yesuus tarsa'e dhaabbannee fuula waaqayyo kanan hin mul'anne hin dhagaamna hin argamna golgichi tarsa'eera waaqayyo nan arguun jedhin golgaan si dhosku sun
tarsa'eera. Waaqayyo si haa galatu sagalee kennu eebbisi maqaa Yesuusiin. Ameen ameen ameen. Yeroo waan darban kana keessa barumsa gaa'elaa barachaa turre. Barumsa gaa'elaa marsaa 8 akka barannettan yaadadha tarii waan dogoggoree na sirreessuu dandeessu. Anarraa kun saglaffaadhaa jedheetan jedha maaliif jennaan namoonni mobaayilii koorraa dileetii yookaan immoo qulqulleessaa waan an deemuu fi waan an barsiise yookaan immoo marsaa meeqaffaa akka ta'e ofii koofi baay'inaan qabachaa deemaa hin jiru. Isa kanaaf marsaa akkana dheedheetan yaada. Haa ta'u gaariidha bayeessaa. Haa ta'u malee marsaawwan kana keessatti namoonni jijjiirama guddaa jijjiiramanii jireenyi isaanii jijjiiramee tajaajilli isaanii jijjiiramee manni isaanii jijjiiramee yaadni isaanii qalbiin isaanii karoorri isaanii sammuun isaanii walumaa gala sammuun isaanii bifa haaraadhaan kan haareffame barumsi kun namoota baay'ee keessaa rakkina gurguddaa akka dhangalaase ilaalchi namoota baay'ee akka ittiin sirrate Waaqayyo duratti dhuga ba'umsi jira jechuudha. Isa kanaaf namoonni harki caalan karaa keessaallee galanii gaaffii gurguddaa waa'ee jireenya gaa'elaaf waa'ee gaa'ela isaanii sirreeffachuudhaaf rakkina kan qabu sirreeffachuudhaaf gaaffii kan qaban walii gidduudhaaf baasanii walii wajjin jireenya tooraaf sirna qabu amanamummaa fi akka dubbii waaqayyootitti toorarra galanii jiraachuudhaaf namoonni gaaffii gurguddaa na gaafatan jiru. Anis akka dubbii waaqayyoof akka hubannaan naa kennametti isaaniif deebise. Akkasumaan immoo warri kaan immoo keessaan galanii geggeessitoota keenya fakkeenyaaf waaqayyo ishee eebbisuu kabajamtuu mucaa waaqayyoo obsee faanuufaa mucaa waaqayyoo nama waaqayyoo nuu kennee geggeessitoota keenya keessan gaafatanii kan karaa isaanii karaa geggeessitoota keenyas naga'e jira gaaffiin akkasuma immoo deebisee karaa akka dubbii waaqayyootti kan sirrataa jiru namoonni baay'een jiru. Ani waan tokko namana jireenyi namaa jara keenya toora waaqayyoo barbaadu irratti deebinaan eebbifamuun baay'ee salphaadha. Namoonni tokko jireenyi isaanii rakkina qaba. Jireenya rakkina qabu waaqayyo jalqaba rakkinni sun akka sirratu barbaada waaqayyo. Kanaaf baay'een keessan ittiin akka jijjiiramtan ittiin akka of ilaaltan mul'ataadha. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu jechuun barbaada. Addumaan yeroo darbe keessa waa'ee waadaa fi hidhaa gaa'elaa kan nu wajjin ilaallee yoo ta'u waadaan gaa'elaa akka jiru gaa'elli tokko kan inni gaa'ela jedhamu waadaan gaa'elaa jiraachuu qaba kan jedhu walii wajjiniin ilaalle waadaa gaa'elaa kun immoo namoota akkamii gidduutti geggeeffamuu akka qabu ilaalleerra. Namoota akkamiiti namoonni waadaa gaa'elaa geggeessan kan jedhu ilaalaa turre. Addumaan waadaa gaa'elaa kana gaafa seenamu yookaan kakuu gaa'elaa kun gaafa seenamu karaa lama gurguddaadha jenneetu yaadne jechuudha. Karaa lamaan kuni tokko waadaa afaaniif lapheeti jennee lama waadaa dhiigaa yookaan virginity covenant jennee waa'ee kakuu durbummaa yookaan kakuu dhiigaatiin wal qabsisee kakuu dhiigaa jechuun inni bifa kamiin durbummaa wajjin wal qabata kan jedhu macaafni qulqulluu waa'ee durbummaa hin haasa'u isa gadi fageenyaan ilaalleerra. Macaafni qulqulluun waa'ee durbummaa gadi fageessee akka haasa'u gaa'ela gidduutti durbummaan gaa'ela sirna qabeessaa gidduutti durbummaan amanamummaan akka kamiin barbaachisaa yeroo akkamii barbaachisaa barbaachisummaa isaa akkami kan jedhu gadi fageenyaan ilaalleerra jechuudha. Seera keessa boqonnaa 23 irra dhaabanne kutaa sana baay'ee ilaalle. Kutaawwan nu ilaalle kan gara biraas jira jechuudha. Kanaaf amanamummaan gaa'ela gidduutti amanamummaan jireenya gidduutti baay'ee barbaachisaa ta'uusaa walii wajjiniin ilaalle jechuudha. Kanaaf waadaa yookaan fi hidhaan gaa'elaa utubaa baattuu kakuu gaa'elaa akka ta'e walii wajjiniin ilaalle jechuudha. Kakuu gaa'elaa gidduutti wanti namni kakuudha jedhu kan akka of abaaruu waaqaa lafaan kakachuu mukaan kakachuu sibiilaan kakachuu margaan kakachuu macaafa qabatanii kakachuu waan garaagaraa qabatanii kakachuun dogoggora akka ta'e baay'ee ilaalleerra. Kanaan kan wal qabatu dogoggora kanaa wajjin kan wal qabatu namoonni yeroo baay'ee bifa kanaan dogoggora akkasii keessa galan ofii isaaniitti caban ta'anii gidduutti yoo argamanii argina. Kanaaf akka macaafni qulqulluun jedhutti toora kakuu gaa'elaa jedhu gara waldaatitti fidanii gaa'ela ofii sirreeffachuun
isuma babbade yoo ta'u waldaan kiristaanaa aboo ishiin qabdu aboo guddaa waan ta'eef waadaa karaa waldaa kiristaanaa qabuun gaa'ela ofii sirreeffachuun umurii biiftuu kana jalatti jiru ilaallachuun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati walii wajjin ilaalla. Haa ta'u malee mata duree guddaan nuyi har'a walii wajjin ilaalla garaagarummaa kophaa ta'uu fi gaa'ela qabaachuuti. Bifa gabaabaa ta'een ilaalla mata dureen keenya bal'aa yoo ta'e iyyuu har'aaf pireedii muraasaan isinitti dubbadha qabxii muraasa garaagarummaa kophaa ta'uu fi gaa'ela qabaachuu. Kanarratti yaadota garaagaraatu jira. Waa'een kophaa ta'uu, waa'een gaa'ela dhaabbachuu wantoota garaagaraa jira. Addunyaa kanarratti wanti kamiyyuu faayidaas miidhaas qabaachuu danda'a. Wanti utuu miidhaa hin qabaatiin faayidaa qabaatu muraasa. Waanumti lafa kana irra jiru faayidaas miidhaas qaba. Bifa baalaansii ta'e wal caalaa yoo ta'e iyyuu yookaan miidhaasaa caalaa yookaan faayidaasaatu caalaa yoo jenne iyyuu faayidaa kan qabu bukkee miidhaansaa jira sababa bu'aa akka jennu jechuudha. Akkuma kana gaa'ela qabaachuus ta'e dhabuunis faayidaas miidhaas akka qabu walii wajjiniin ilaalla jechuudha nuyi har'a. Kunis akka ilaalcha namootaatti garaagarummaa qabaachuu ni danda'a. Namoonni tokko tokko gaa'ela qabaachuun gaariidha yoo jedhan tokko tokko immoo kophaa ofii taa'uu wayya kan jedhanis ni jiraatu. Kophaa ofii taa'uu wayya kan jedhanis jiru. Kanas ta'e sana lamaan isaayyuu faayidaas miidhaas ni qabaatu. Gama miidhaa isaa qofa yookiin gama faayidaa isaa qofa yoo ilaalle ammas rakkina kan biraa keessa nama galchuu danda'a waan ta'eef utuu gama lamaan isaayyuu ilaalanii murteeffatanii gaariidha jedheetan yaada'an namoota yaada akkasii qabaataniif. Kanas ta'e ammam kan dursuu qabu akka yaada kootti yaada waaqayyoo fi yaada waaqayyoo qofa ta'uu tu barbaachisa jedhee yaada. Yaadni namoonni waan tokko irratti kennan yaada mataa isaanii falaasama mataa isaaniiti yaada macaafa qulqulluu yookaan yaada waaqayyoo yaaduun baay'ee barbaachisaan akka kootti yaadni natti fakkaatu kana akka macaafa qulqulluutti garuu maaltu jira akka waaqayyoo immoo maal yaada akka yaada waaqayyoo ta'u maaltu ta'a jennee waan ofii yaada ofii irratti kennitu tokko irratti yaada waaqayyoo dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhee yaada ofii yaada waaqayyootiin dhuunfachiisuun waan tokko ilaaluun dogoggoraa fi gaabbii booddee jireenya namaa mudatu irraa nama eega jechuudha yookiin nama oolcha waan gochuu fi gochuu baachuu hin dandeenye yaada ofiitiin ofumaan keessa galanii booddee gaabbii quba ciniinuu irra utuu tarkaanfii hin fudhatin gama yaada waaqayyoo goranii dhaggeeffachuuf itti yaaduun baay'ee murteessaadha. Waan tokko ofii yaada mataa ofiitiin karoora mataa ofiitiin ofuma fiiganii itti galanii booddee gaabbiidhaan quba ciniinuu irra tarkaanfii otoo hin fudhatin dura yaada waaqayyoo gama yaada waaqayyoo goranii waan tokko irratti dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Namumti godheef utuu hin ta'in hubannaa isaa qabaatanii waan tokko keessa galuun karaa bu'iinsa waan nama dhoowwatuuf beekumsa dubbii waaqayyootiin gorfamanii yeroo isaatti waan gochuu danda'an qofa raawwachuun gaabbii yookaan jireenya gaabbii hin qabne nama jiraachisuu danda'a. Dubbii waaqayyoo namni garaa isaatti yaadee in hakeekadha. Macaafa keenya boqonnaa 10 dubbisa. Namni garaa isaatti yaadee in hakeekadha. Waaqayyo immoo deebii in kenna yookaan murtoo kenna yookaan dubbii kenna. Kun kan inni nu barsiisu utuu waan tokko gochuu yookaan godhuu tarkaanfii hin fudhatin dura waan sanatti yaaduun murteessaa akka ta'edha. Kana qofa utuu hin taane namni garaa isaa keessatti yaadee qopheessa. Waaqayyo garuu tarkaanfii isaatti murtoo godhaa jechuun kun garaan namaa lafa oomisha waan ta'eef lafa oomishaa ta'uuf akka jedhu akka ta'e nu barsiisa. Murtoo gaariin garaa gaarii fi sammuu tasgabbaa'aa namoonni ilaalanii garaagara ta'uu danda'a. Kanaaf tokkoon isaanii faayidaa fi miidhaa isaanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkana gaafan jedhu garaan namaa keessa garaan namaa waan baay'ee yaada. Iddoo oomisha yaadaati. Yaadni garaan namaa kun waan baay'ee oomishaa oola. Guyyaatti yaada meeqa yaadaa ooltanii galgala barreessaa mee otoo jedhamtanii lakkoftanii fixxan. Miliyoonota hedduutu ima miliyoonota hedduu si keessa dhufa. Waa'ee namaaf yaada adda addaa si keessa dhufa. Karoora adda addaa si keessa dhufa. Haa ta'u malee waan namni yaade sana irratti murtoo kan godhu waaqayyoodha jechuudha. Waaqayyo yeroo baay'ee yaada garaa namaa irratti hojjeta. Namoonni yeroo hundumaa hammeenya yaadan hammeenyatti isaan quunnama. Namoonni yeroo hundumaa gaarii yaadan immoo gaarummaatu isaan argata jechuudha. Yaada garaa keenyaa eeggachuun gaarii akka ta'e ilaalla.
Egaa waa'ee kophaa ta'uuf waa'ee gaa'ela dhaabuu irratti namoonni yaada garaagaraa akka qaban ilaalleerra. Kophaa ta'uun namni tokko utuu gaa'ela hin godhatin jiraachuu jechuudha malee hawaasa keessaa ba'anii iddoo kophaa bosona keessa yookiin iddoodhuma namni hin jirre tokko jiraachuu jechuu miti. Kanaaf kophaa ta'uun tokko kennaawwan waaqayyo kennu keessaa tokko ta'uu danda'a. Kennaawwan waaqayyo kennu keessaa tokko ta'uu danda'a. Inni duraa Qorontos boqonnaan 7 lakkoofsi 7 hanga 8 kunis yoo waaqayyo dandeettii namni tokko utuu gaa'ela hin godhatin jiraachuuf fedhii foonii akka inni hin qabaannee fi akka inni to'atamuuf godhe qofa. Namni tokko otoo fedhiin foon isaa ittiin dhaga'amu hawwii utuu qabu ani gaa'ela hin godhadhu waaqayyo akkanumatti akkan jiraadhu fedha yoo jedhe cubbuu hojjechuu isaa akka ta'e ergaan Qorontos inni duraa boqonnaan 7 lakkoofsi 7 hanga 8 kutaa kana nuuf ibsu jechuudha. Kophaa ta'uu ilaalchisee namni tokko gaa'elli nama tokko hin barbaachisa kan jedhamu tokko namni sun nama guutuu ta'utu irra jira. Akka hubannaa anaaf kennametti namni sun nama guutuu ta'uun irra jira. Nama guutuu jechuun maal jechuudha? Nama guutuu jechuun tokko fedha guutuu kan qabu. Lama miirri isaa guutuu kan ta'e. Nama tokkotu yookaan obboleettii tokkotu gaa'ela dhaabbachuudhaaf nama wajjin haasa'a. Kuni waan qabatamaan nu biratti ta'e jechuudha. Wangeelawii tokko wajjiniin nama ta'e wajjiniin akka isheen walii galtuuf haasofsiifamte tajaajilaan suni birriin qabu nama baay'ee beektu tajaajiltoonni baay'een macaafa qulqulluu qabu yookaan dhugaadhuma qabatanii deemu malee yeroo baay'ee birri reebuu biizinesi seentariin qabanii. Kana gidduutti otoo isaa wajjin haasoftuu obboleettiin suni namni biyya alaa tokko yookaan diyaaspooraan tokko dhufeetu gaafatata. An nama biyya keessaa yeroo barbaadu jettee nama sana wajjin gaa'ela godhatte dhiiftee jechuudha tajaajilaa sana. Yeroo muraasa booddee waggaa tokko kan hin guunne dhattee biyya alaa keessa abbaa manaa kotettee wajjin jiraatti. Namni suni qaama saalaa dhiiraa hin qabu. Fincaaniyyuu kallattii biraarra fincaa'a. Yookaan tuubboodhaan jechuudha. Miidhamaadhaa jechuudha qabisa. Kanarraan kan ka'e gaa'ela jechuun sirna waa'ee gaa'elaa yoo ilaalle parsantii 95 gaa'ela keessaa ciisicha gaa'elaati jedha. Warri qorattoonni macaafa qulqulluu yookaan dhimma maareej finiid irratti gaafa irratti ilaalamu waa'ee gaa'ela fi xambaa irratti gaafa riiserchi godhu parsantii 95 ciisicha gaa'ela irratti hundaa'a. Gaa'ela kan jechuudha. Isaa booddee tajaajilaa sanitti tajaajilaa nama isa dura walitti fide sanatti iyyite maaloo waaqayyoon naa kadhadhu salphina guddaa keessa seene gaa'ela miti inni keessa seene gaa'ela miti inni keessa seene rakkina guddaa keessa galee jira gaa'ela miti gaa'ela gammachuu hin qabne gaa'ela nagaa hin qabne keessa lixee jira jettee boosse dubbiin sun dubbii ulfaataa ta'e waa'ee kana isinitti himuun koo gammachuudhaani miti baay'inatti dhaga'aman namoonni jireenya isaanii utuu hin laallatiin waa keessa galan kanaaf of ilaaluun murteeffachuun gaariidha jalqaba jechuudha. Macaafa qulqulluu keessa xu'aashii kan jedhamu xu'aashota waan jedhamu jira. Phaawulos yoo ilaalle xu'aashii jechuun qaami saalaa isaanii yookaan fedhi foonii isaanii kan hin jirre edha. Xu'aashiin karaa lama. Tokko waaqayyoof jedhanii xu'aashii kan of godhan kan akka Phaawulos. Lama qaamni isaanii kan hin hojjenne by nature yookaan uumamaan sirrii kan hin taane xu'aashota jechuun warra akkasiin kanadha. Xu'aashota jechuun warra akkasii kanan warri lamxii qabanis akka macaafa qulqulluutti xu'aashii warra godhan sababa lamxii jiraachuu malu. Isa kanaaf xu'aashii yoo ta'e duwwaa xu'aashii yookaan amantiidhaaf jedhee xu'aashii amma fakkeenyaaf xu'aashii jechuun hiikaa biraa keessa sin galche dhiifama. Xu'aashii jechuun qaamii yookaan walumaa gala ወንድና ሴት ግንኙነት የሚባል ነገር የለም። ከፈቀኛፍ ተዋሂዶ ማልጀሩ ሰከና ኢሞሎኮሴ ሞሎኮስ ሞሎኮሶቹን ኦሬዲ ያዳ ፎኒ ዮካን ገረፌዳ ፎኒ ራወተኒ ከን ጧሾፍ ጎዳን ዋን ሰነራ ወለባ ካንታን ጫካቲ ካን ገለን dubartis ta'e dhiiraan wal arguudhaaf kan tarkaanfii hin fudhanne jechuudha. Isaan kun xu'aashota warra jedhaman keessatti ramadamu jechuudha. Kanaan ala kophaa jiraachuudhaaf ani murtoo mataa koon fudhadhaa namni jedhu qaamni isaa guutuu ta'e cubbuu Phaawulos isa duraa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 keessatti 7 hanga 8 dubbate keessatti caqafama jechuudha. Kanaaf namni tokko kophaa jiraachuun fedha gaafa jedhu wantoota kana itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha.
Inni lammaffaan kophaa ta'uun filannoo dhuunfaa kan rakkina gaa'elaa keessatti mudatu jalaa oolchuudhaaf godhamu ta'uu danda'a. Filannoo dhuunfaa kan rakkina gaa'elaa keessa. Isaan kun immoo maal of keessaa qabu? Achuma isa duraa Qorontos boqonnaa 25 jalqabe. Kun immoo yeroo rakkinaa gaa'ela keessa jiru baachuu fi argachuu hin barbaadan. Qorumsa akkasii keessa galuu hin barbaadu. Qorumsa foon kootii mo'achuu nan danda'a jedhee murteeffatee qofa. Garuu otoo foon ofii to'achuu hin danda'in gaa'ela immoo baqachuun gaarii miti malee isa iyyuu hin danda'u malee Phaawulos akka kana namni tokko qooda fedha yookaan hawwii fooniitiin gubatu cubbuu biraa keessa waan galu fuudhuun gaariidha heerumuunis gaariidha. Kanaaf inni immoo cubbuudha achitti immoo. Kanaaf kophaa ta'uun nama foonii tokkoof bara kana keessa 21 century kana keessatti jaarraa akkasii kana keessatti baay'ee ulfaataa ta'uu isaatan dubbadha. Kanaaf namoonni tokko tokko qorumsa gaa'ela keessaa ilaalaniitu jibbu. Maaltu kophaatti maaltu nama wajjin na rakkise? Maaltu na rakkise? Maaliif na rakkise? Intinaa jedhu maaltu dhagaa miillatti na hidhachiise? Maaltu na qoree? Minaamin wantoota akkasii jiru jechuudha. Kanaaf kanarraa walabee ta'uuf rakkinaaf qorumsa achi keessa jiru ba'aa achi keessa jiru walii wajjin ba'aa baachuu achi keessa jiru hundumasaa tuffachuurraan kan ka'e dhiisuurraan kan ka'e jibbuurraan kan ka'e akka bineensatti qoba galumsa kan sammuu isaanii foote jiraachuu danda'u jechuudha. Miidhama guddaa akka of keessaa qabu immoo beekamaadha. Tokko Waaqayyo wajjin walitti nama buusa. Lammaffaa namni sun yeroo hundumaa sammuusaa ko'ummaadhaan moo'amaadha jechuudha. Ilmi Waaqayyoo bara baraan gooftaadha. Kanaaf miidhama kana waan of keessaa qabuu fi baay'ee itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyoo hunduma keessa na eebbisu. Yeroo fuula keenya duraatti asirraa kaanee waan itti fufnuu fi har'aaf waa'ee kophaa ta'uu waa'ee kophaa filachuu qabxii lama duwwiin irraa dubbadhe yeroo gara biraatti itti fufnaa. Thank you. Waaqayyo isin eebbisu. Obboloota koo itti fufaa dhaggeeffadhaa mata duree kana fixuun yaala. Mata duree ishee waa'ee kophaa ta'uu jechuu kana. Kophaa ta'uu maaliif akka filate namni jechuudha. Tokko kennaawwan Waaqayyoo kennu keessaa tokko ta'uu danda'a jennee Waaqayyoo kophaa jiraachuu akkaataa macaafa qulqulluu irraa hubanne jechuudha. Inni lammaffaan filannoo dhuunfaa rakkina baqachuuf jenneen. Sadaffaan namoonni tokko tokko immoo guutummaa jireenya ofii gooftaadhaaf kennanii tajaajiluudhaaf fayyada jedhanii yaadu. Akkasitti hubatu. Isa seessaa fudhatanii isuma duraa Qorontos boqonnaa 7:32 irraa namni gaa'ela yoo qabaate ba'aa gaa'ela isaatis baachaa Waaqayyoofis immoo hojjeta. Kanaaf fedhii manaa yookiin haadha manaa yookiin abbaa manaa ofii guutuudhaaf jecha yeroo kan Waaqayyoo akka isa kophaa ofii jiraatanitti hin raawwatanii. Kanaaf sun darbee darbee mul'achuu waan danda'uuf Waaqayyoon gammachiisuurra haadha manaa ofii gammachiisuu danda'a. Namni yeroo baay'ee Waaqayyoon gammachiisuurra gara haadha manaa ofii gammachiisuutti deebi'a waan ta'eef Waaqayyo ofii gurra gara mana isaatiif ijoollee isaatiif dhimmuu malee gara waldaa kiristaanaatti dhimmuu waan hin finneef ani ofuma kootiin gad of dhiisee Waaqayyo of kennee hojjedha namoonni jedhan akkatti yaadan jiru. Kunis ba'aa qabaa riskii qabaa kophaa ofii yoo ta'anii immoo ba'aan mana ofii utuu itti nagaamin kan Waaqayyo sana qofa yaadaan itti dhimmuu kunis ga'umsa sana hin qaban yoo ta'e dogoggora guddaa keessa akka nama galchu salphina guddaa keessa akka nama galchu ilaallee jirra jechuudha. Namoonni akkas jedhan yeroo baay'ee akka Phaawulos hin taa'edhanii dogoggora hin taane keessa galu yookaan kufaatii hin taane keessatti argamu yookaan namatu maqaa balleessa yookaan baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Namoota akkas jedhan baay'ee isaanii dogoggora gurguddaa keessatti otoo kufanii nama lama nama sadii argeera. Dhiibbaa qabaa jechuudha. Waan namoonni yaada gaa'ela irratti qaban waa'ee kophaa jiraachuu isaa irratti yaada isaan qabanan haasa'aa jira walumaa gala. Qorumsa jireenyaa ooluudhaaf warri godhan immoo fakkeenya 24-27 irraa kana yemmuu jennu immoo namni sun waan ittiin jiraachisu hin qabu yoo ta'e qorumsi jireenyaa isa mudachuu danda'a. Homaan qabu waan ta'eef waan ittiin jiraachisu hin qabudha. Yeroo kana gaabbee gaa'ela sana diiguu yaaluu irra utuu gaa'ela keessa hin galin kophaa isaa ta'uu waan wayyuuf kophaa ta'uu isaa irra kophaa ta'uu isaa filata jechuudha. Walumaa galatti kophaa ta'uun faayidaa kanaa fi kan kana fakkaatan muraasa yoo qabaate iyyuu miidhaan isaa immoo guddaadha jechuudha. Miidhaan isaa immoo guddaadha. Miidhaa kophaa ta'uun qabu muraasa yoo ilaalle immoo akka nama akka armaan gaditti yoo ilaalle Waaqayyo nama uume sana booddee
hin boqote nama uumee booddee waaqayyo nama uumee booddee hin boqote namni waan waaqayyotti boqotu akka ta'e kan nama barsiisudha waaqayyo waan uume kana yeroo ilaale immoo namni kophaa ta'uun gaarii miti jedhe kophaa ta'uu namaa gaarii miti kan jedhe waaqayyodha kanaaf namni kophaan taa'edhu yaada waaqayyo mormuu ta'uusaas ilaaluu qabna tokko afura qobummaa afura qobummaatti guuta ani kophaan jiraadhaa kophaan nyaadhaa kophaan baay'ee galaa kophaan afura qobummaa kun afura waaqayyo mormu waan ta'eef kun ergaa seexanaati namarraa cabuu qaba kun waaqayyo ishee haifata afura akkasii afura kophaa jiraachisee kophaa nama ajjeesuu barbaadu isa kanaaf waaqayyo waan uume kana yeroo ilaale immoo namni kophaa ta'uun isaa gaarii miti kanaaf kan isa gargaartu kan isa fakkaattu isaaf nan tolche kun immoo kan inni nuti argisu namni kophaa isaa jiraachuun ammam cimaa fi jabaataa akka ta'edha maddi gammachuu dhala namaa gaa'ela keessa akka ta'e yeroo darbe ilaalle addaamirraa hubachuu ni dandeenya amma reefu ta'edha namichi kun tanaan dura inni achi hin taaneef jechuudha reefu ta'e jechuun dura hin taaneef jechuudha namoonni gaa'ela malee jiraanna jedhan yeroo qorumsa garaagaraa keessa galan ni mul'ata miidhaan gaa'ela malee kophaa jiraachuu keessaa baay'ee jajjaboodha tokko sanyii malee afu namoonni tokko dhala hin qabnu egaa muka dhaabbanne baarzaafii yookaan baargamoo yookaan maangoo qe'ee dhaabbatu maangoo bu'a baluu maangoo haa dhaabaluu jedhaniitu akkasumas immoo muka qilxuu haa ta'u waddeessa haa ta'u dhaabbatu kanaaf sanyii malee hafuudha tokko gaa'ela malee hafuun kophaa ta'anii hafuun mukti tokko yeroo kophaa ol ba'ee ofiisaatii dulloomee mataan gad deebi'ee gogu sanyii irraa rica'ee lafa hin qabanne yookaan qaxxalee yookaan damee biraan qabu yoo ta'e lafarraa golgolaa'ee hafa jechuudha waaqayyo sanyii malee sin nabisin inni lammaffaan qorumsaa fi hawwa xuraa'ummaatiin miidhama gaa'ela malee hafuun miidhasaa guddaadha sadaffaa yeroo hundumaa garbicha cubbuu ta'anii jiraachuun kunis fedha foonii ofii mo'achuu dadhabuudhaanii jechuudha inni arfaffaan yeroo hundumaa nama kophaa galummaan itti dhaga'amu sammuusaa kophummaadhaan kan guute ta'a soo namni suni mooraaliinsaa miidhamaadha jireenyisaa miidhamaadha qalbiinsaa miidhamaadha katayaaduusaa miidhamaadha naman qaboodha ani maalan qaboodha kophaan galeedha dhalan qaboodha gaa'elan qaboodha kanaaf namni akkasii miidhamaadha jechuudha waaqayyo gooftaan maccaa kanaaf isinii na gargaaru kanaaf baay'ee itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha waaqayyo hunduma keenya haa eebbisu gargaarsi waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu kophaa ta'uu fi gaa'ela qabaachuun kana fakkaata kophummaan miidhaa guddaa of keessaa qaba macaafni qulqulluunis nuun iyyamu kophaa ta'u namoonni gaa'ela dhaabbachuun kun sirri miti gaa'ela waan jedhamu hin barbaadu dhiira waan jedhamu hin barbaadu yookaan immoo dhiirri tokko dubartii waan jedhamu wajjin jiraachuu hin barbaadu namoonni jedhan tokko macaafa qulqulluutti ittiin morma lammaffaa waaqayyoon gaddisiisee ni argamu inni gara biraa hojii xuraa'ummaatiif karaan ka'e carraan isaanii bal'aadha hojii xuraa'ummaa keessa galuudhaaf fakkeenyaaf soodominaa gomoraa yookaan immoo hojii xuraa'ummaa dhiiraaf dubartii walii wajjin jiraachuu keessatti hafuurri seexanaa kanarratti baay'ee hojjeta. Cal jedhee miti namoonni tokko namoonni raawwatanii dhiira jibban jiru. Dhiiruma waan jedhamu kan jibban jiru. Ispiriituun bageetaa Yesuus sim yimmatta. In jibbisiisa dhiira waan jedhamu jibbisiisa. Warra akkasii kun rakkina qabu. Piraaktikaalii yoo bira geessanii hubattanii namoonni akkasii kun rakkina qabu. Namoonni baay'inaan dhiiruma ijaan arguun barbaanne tokko jiru. Namoonni kun rakkina adda ta'e qabu. Hafuurri sammuu isaanii kontirool godhee jira. Macaafni qulqulluun kana eneeyyamu jechuudha. Inni gara biraa dhiirri raawwateetuma dubartii ijaan arguun jaalanne jiru. Warra akkasii kun hafuurri kun maaliif qaama faallaa ta'e kan waaqayyoo walitti hidhuu barbaadu jibbisiisa yoo ta'u kan akka isaatii wajjin jiraachuu barbaada. Hafuurri kun immoo hafuura 666 hafuura bara dhumaati jechuudha. Waaqayyo gooftaan macaan waa gargaaru. Miidhaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf waaqayyo kanarraa nama haa fayyisu. Haaleluyyaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ergamaan seexanaa kallattii kanaan namoota baay'ee irratti hojjetu. Sammuu namoota baay'ee irratti kan hojjetu. Qalbii namoota baay'ee irratti kan hojjetu. Hafuura namoota baay'ee irratti kan hojjetu. Umurii namoota baay'ee irratti kan hojjetu. Jireenya namaa kan diigu. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana jalqabee billaa waaqayyoon sammuu namaarraa adda aba'u. Irraa adda aba'u maqaa gooftaa Yesuusiin. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Waan waaqayyo saabiriidhaan toora qabeessa godhee dhaabe garagalchuu hafuura akka kanatti sammuu namaa haqaaqee hafuura
dubbii waaqayyoon faallaa nama jiraachisu kana yeroo kana jalqabee maqaa waaqayyoo waaqa jiraata sammuu namarra lafa haadha'u sammuu namaa kan dhuunfatu afura sammuu namaa dhuunfatu afura sammuu namaa kontirool godhu maqaa waaqayyoo waaqa jiraata sammuu namarra lafa haadha'u qalbii namaatti kana guugu sammuu namaatti kana guugu qajeelaa waaqayyoo kaayin jallaadha kan jedhu jallaadhaan immoo qajeelchee kan namatti mul'isu afura gowwoomsaa afura garagalchee namatti mul'isu maqaa waaqayyo waaqa jiraatan rukutama haa ta'u eebba waaqayyo kaa'een abaarsa kan jechisiisu yeroo kana jalqabee sammuu qalbii dhala namaarra dha'eera hafuura 666 hafuura illuminaanti amma addunyaa kanarra faca'ee cubbuu mirga dargadheeree dhaloota kanarratti mirga isaa mul'isuu barbaadu cubbuu hama yeroo kana jalqabee maqaa waaqayyoon rukutama haa ta'u maqaa Yesuusi hidhaa kana jala namoonni jirtan bilisa ba'aa dhiiga Yesuusi namee